yaa Oromoo ko mee haa birmannu farraa qeerroo Su'uud Arabiyyaa mana hidhaa keessatti hidhaadhaan dararamu usnee ilaaluu qabnu hedduutti dhumaa jira. Ijji naman argitu ijji kennas kan isaanii wal bira cufatee ilaaluu hin danda'ani. Nutis ilaaluu dadhabne. Mee haa birmannu saba koo birmachuu qabnaati. Lammiidha kan birmannu har'uma sabni keenya dhume jennee haa iyyinu yaa saba koo har'aa hedduma argina FB kanarra kan mana hidhaa Su'uud Arabiyyaa keessatti miidhamee kun baay'ee raajiidha. Takkaa hin agarree kaabiyoot kaasaa'e biyya keessaa biyya ormaa hattiti hedduma dhumata. Har'aas boorus tunis seenaadha kan biyya ormaa keessa kan baatii 7 hidhamettu jira. Kahaayyoof abboon isaa hin beekne bari har'a ni jira jedhan malee waa jiruu hin jiruuti. Namni biyya ormaa keessa jiru inni jiru Su'uud Arabiyyaa tuni baay'ee raajiidha wallahi ta Su'uud Arabiyyaa heddumatti dhume bari gaara keessa sunis seenaa qaba kan harmeen isaanii jira jetteetiin yaaddu har'a rabbi isaanii haala argu kan du'e har'as du'aa himaa kadhadhaafi yaa Oromoo koo du'aa hima godhaafi kan jiru haa birmannu mee nuti har'a qeerroon dhumateeti biyya ormaa keessatti kan hadhaafii kan kalee yoo nuti ilaallu miidhama caaluttu jira bari biyya ormaa hidhatti ol darbee kan biraa itti dabale waannee biyyaan baane Oromiyyaadha kalmatee biyyaa bahe kun ammoo jiru fooyyeffadhaaf biyyaa bahe inni akka inni jiru hin fooyyeffannes riskiin isaa fuutee mana hidhaatti darbite. Mana hidhaa kan keessa daraamu jira qeerroo hedduutu jira bari hayyuu hedduutu mana hidhaa jiizan fiinkarriyaa diibii kan jiddaa hedduma mi'a birmannu lammii koo har'a iyyinee iyya dabarsuu qabnaa nuti har'a yoo usnee laalle tuni waa dubbiin taatu Oromoo koo haa birmannu akkasiitii nagaan naa jiraadhaa isiniin jedha. Galatooma horaa bulaa yookiin horaa oolaallee yoo jenne tuni gaaruma.